Jaalala jedheen eenyummaa koo dhabee. Suuraa keessan bifa barbaaddaniin fiiltarii, effeektii, barreeffama garaa garaa itti dabaluutiin ediit gootanii akka nama suuraa mana suuraa deemee ka'ee bareechattanii suuraawwan hedduu walitti fiduun fayyadamuu kan feetanii yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii suuraa keessan haala ajaa'iba ta'een ediit gochuu danda'u. Addunyaa kanarrattis yoo xiqqaate namoonni miiliyoona 100 ol daawunlood godhanii itti fayyadamaa jiran liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jira. Appilikeeshiniin kun guutummaa guutuutti bilisa waan ta'eef liinkii komentii viidiyoo kanaa kan yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee godina Jimmaa aanaa Aggaaroo keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 8tti maatii kiyya bira taa'een seeraan baradheera. Kutaa 8 ergan xumuree garuu waadaa jaalalaaf akkuman seeneen karaa maatiin koo hin barbaanneen abbaa manaa kootti heerumeen jireenyi koo ijoollummaatiin qorumsatti darbatamte. Anaa fi abbaan manaan koo kan wal barre yeroon ani kutaa 5ffaa baradhu ture. Jalqabarraan amalli abbaa manaa koo baay'ee bareedaa kan ani jaalladhu ija isaa arguun araada kan natti ta'u otoon argiin buluun na dhukkubsachiisee kan bulchu anaaf nama addaa ture. Maarree ijoollummaadhaan jaalalli jalqabaa isarraa na qabde. Innis anaan umriidhaan xiqqoo na caalus jaalalli akkanaa eessatti yoo anaan na qabee hin beeku jedhee natti haasa'a. Maarree kanaan yeroo kutaa 6ffaa barannu anaafsi yoom wal fuunaa jedhee na gaafata. Yeroo kanaanis jaalalli keenya bifa kanaan ho'ee nutti tolee waggaa 3 guutee jennaan barnoota koo kutaa 8 akkuman xumureen sitti heerumaa waliin jiraannaa jedheen waadaa galeefi. Innis tole jedhee haga sanattis dhokannee jaalala gaarii waliin dabarsaa barnoota koo kutaa 8 xumuree sanaan booddees akka duudhaa fi amantaa keenyaatti jaarsa argadhu ni kaannuuf ta'ee haadha manaaf abbaa manaa taalee waliin haa jiraannu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana abbaan manaan koo wal fuudhuu keenyaaf tole jedhus haa ta'uutii garuu maatiin isaallee harka qalleeyyii ija hawaasaa keessatti haga kanaatti fudhatama kan qaban waan hin turreef yaa bareedduu koo dura ati naaf koottuutii araaraaf jaarsan hin ergaa maallaqan ittiin aruuza godhu homaan qabu ni beektaa nuti fira nu gargaaru hin qabnu jedhee natti dubbate. Maatii kiyyaaf dubartii hangafaa ta'us bifa kanaan heerumuu garuu hin jaallanne. Haa ta'uutii garuu kabaja maatii koorra jaalalan abbaa manaa koof qabutu hinnaaf caala jedheen maatiin koo otoo na abaaranii otoo na arrabsanii otoo na jibbanii dhiiseen bira darbeen abbaa manaa godheen nikaa hidhannee waliin jiraachuu eegalle. Jaalalli nuti yeroon ani baradhu waliin qabnu garuu kan inni itti fufuu danda'e yoo guddate baatii 4 qofaafi. Sanaan booddee guutummaa guutuutti abbaan manaan koo natti jijjiirame. Jaalala otoo hin taane jibba guutuu anaa furate. Mana keessatti argaama kiyyayyuu jibbee ani sirraa niikaa kiyya buuseen dubartii gara biraa fuudha malee bifa kanaan si waliin hin jiraadhus naan jedhe. Akka gara maatii kootti hin deebineef maatii koo waliin araarri hin buune. Sanas godhi yeroon jedhu gonkumaa tole naan hin jedhu. Kana gidduutti ani ulfaa'een daa'imni gadameessa koo keessatti hafe. Abbaa manaa kootiin dahuufillee maatii koo bira deemu waan hin qabuuf walitti na araarsii jedhee yeroon gaafadhu yoo barbaadde akkanumaan deemi. Maatiin kee otoo na tuffatanii akkamittiin araara isaan waliin hin fedha yoo barbaadan akka fedhe haa ta'ani atis akka fedhe ta'uu dandeessaa jedhee naaf deebise. Kanaan gaddeen haadha ta'een otoon beela'uu otoon dheebadhu daa'ima koon godhadhe. Kanaan otoo jiraannu daa'ima daheen naannoo guyya 7 yeroo fixu akka carraa ta'ee nyaanni hojjetame. Anis ka'uu waan hin dadhabeef mana keessa hin turre. Maarree guyyaa kana abbaan manaan koo akkam kaatee nyaata hin hojjettu dubartiin bar guyya 2tti bakka ciistuu kaate jechuun bakkan dahee dadhabee ciisutti rukuttaan taaneen na reebe. Humna kiyyaa ol waan na ta'eef nan iyyee ollaan naaf dirmatee
Haati kiyyas iyya kiyya akka taate dhageessee fiigaa dhuftee garaanaadhaa silaas rakkoodha migiire araarri nu gidduutti uumamuu baatus abbaa kiyya dhokatee dhuftee nu mana dubbistee silaas balleessaa koodha jedheen afaan toleen jireenyi kiyya gaarii akka ta'etti himaa. Guyyaa kana garuu dhiignillee narra dhangala'e waan tureef isheenis iyya ani iyyirratti itti dabalee iyyuun abbaan manaa koo poolisiidhaan akka qabamu taasistee qabames ni hidhame. Haa ta'uutii garuu namni himata irratti banu waan dhibeef guyyaa 2 booddeen hiikamee torbee keessatti dubartii gara biraa fuudhee ollaa makoo galfatee ani dhiira waanan ta'eef hanga 4tti fuudhuu nan danda'a kanammoo ilaaliitii gubadhu naan jedhee mana keessa wanti nyaatamu wanti dhugamu hin jiru rakkoo mana koo haati kiyya erga bartee booda waa tokko gudunfitee naaf erguu eegaltee kanaan anis ilma kiyya jajjabeessachuun jalqabee ani daheen naannoo baatii 6 booddee abbaan manaamti koo kun haadha manaa koo ishee sana waliin gara biyya hambaan deemaa ani karaa lagaan isheen immoo karaa pileeniitiin deemtee maallaqni yoo jiraate maatii keerraa nuuf liqeeffadhu ergan deemee booda siifin deebisaa nan si gargaaraa daa'ima kiyyas akka gaariitti guddifadhaa jedhee na gaafata. Tolus badus abbaa manaa koo dhaatee abbaa kiyyaan hin kadhadhee innis tole jedhee naaf kennee nama kanaaf liqii miti deebisanii waa'ee mashii yaaduun illee ta'u haa ta'uutii garuu si dhala koof jedheen siif hin kenna jedhee naaf kennee kanaan abbaan manaan koos gara Jibuutiitti imala isaa taasisee haati manaansaas gara biyya hambaatti imala ishee taasistee gara biyya Jibuutii deemee haga baatii 2tti innaaf bilbilaa. Baatii 2 booddee garuu baatii 4 guutuuf sagalee isaanan dhabee turtii baatii 4 kana booda oduun gaddaa karaa hiriyaa isaa bira dhufee abbaan manaan koo galaana utuu ce'u galaana keessatti darbatamee irbaata qurxummii akka inni ta'edha. Dhagahee maatiin isaas dhageenyee gaddateenyee boonyees harmee keenya baafannee bilbila haadha manaasaa ishee tokko barbaadellee yeroon bilbiluu fi sagalee isaa dhageessee akka hin beekne natti himtee jennaan akka inni boqote natti hime. Isheenis boossee harmee ishee baafattee turtii waggaa tokkoof baatii 2 ergan ture booda anis eessuma abbaa manaa koo kanaatti akka aadaa fi amantaa keenyaatti seera hundumaa guuteen nan heerume. Eessumni isaa haadha manaa qaba haa ta'uutii garuu dhukkubsattuudha ishee waliin ciisuu hin danda'u. Sanaan isa waliin jiraachaa otoo jirru anuma daa'ima lammataa ulfaa'ee baatii 4 guutuu abbaan manaan koo duraa du'e jedhame eessa akka inni dhufe beekuu baadhus nama toon taane daaraa daakuu dhukkubsataa miidhamaa ta'ee kataffi jedhee dhufe. Anis abbaan manaan koos ni naane dhugaa jennee fudhachuun nutti ulfaate harka duwwaa homaa otoo hin qabatiin fayyaa dhabaa ta'ee nutti dhufe. Sanaan eessuma isaatiin jaartii kiyya ni fuute moo ani biyyarraa fagaannaan jedhee yeroo gaafatu innis eeyyeen ati duuteetta jedhamee jennaan waggaa 1 ol si eegnee namni biraa fuudhuurra anumti yoon fuudhe wayya jedheen nan fuudhee jedheetti dubbata. Yeroo kanannis amma jaartii kiyya naaf gadhiista moo hin gadhiistu jedhee yeroo gaafatu eessumni isaa kuni maal jechuudha ati jaartii gara biraallee ni qabda miti ani isheedhaan hin dhiisu inuma haadha manaa koo walitti nan jaalladha darbee immoo daa'ima garaatti naaf godhattee jirti jedhee deebisaafi guyyaa kana walitti bu'anii halkan daheeffatee abbaan manaan koo duraa abbaan manaa koo lammataa albeedhaan garaacha keessa bakka 3 waraane. Sanaanis iyya uumameen kallacha qabamee mana hidhaa seenee fira dhiigaadhaatii araaraan dubbii xumuranii. Abbaan manaan koo jalqabaa haadha manaasaa ishee lammataa naaf deebi'ii jedhee yeroo gaafatu ati duutee jennaan du'aa waliin hin du'ani jedheen dhiira gara biraatti ani seerumeeraa jettee deebisteefi. Sanaan innis erga kanaa kaasee abbaa manaa kiyyaan jaartii kiyya naaf hin gadhiistu taanaan guyyaa tokko lubbuu kee baasa jedhee yeroo dheeraaf doorsisaa ture. Haa ta'uutii garuu jireenya sodaa qabu baatii muraasa erga jiraannee booda jireenyis naaf hin taane waraana adda bilisummaa Oromoo kan Wallaggaa jirutti nan dabalama jedhee imala otoo jiru konkolaataa nama 12 fedhee deemu keessaa
konkolaachisaa maddii kan taa'e abbaan manaan koo jalqabaa konkolaataa biraa dhufee itti bu'een namni gara biraa tokkollee otoo hin miidhamiin lubbuunsaa dabarte. Takkaa du'eera jennee waan boonneef erga deebi'ee booddee immoo nu gidarsaa waan na tureef nus ta'e maatiinsaa lammatan boonyeefi foonsaa bakka ciccitee walitti funaanamee awwaalchi ta'eefi waraana seeniin erga ni dhadhee booda dhufeen isin balleessa jedhee otoo nutti fakkaruu ofii addunyaa kanarraatii darbe. Sababa jaalalaan sababa abbaa manaa koon jalqaba irratti barnoota koo lammata irratti maatii koo sadaffaa irratti gaa'ela koo arfaffaa irratti immoo jireenya koon dhabe. Har'a garuu rabbiif galanni haa ta'u abbaan manaan kiyya lammataa kan bilchaate sammuu nama qabu qajeelchee akka shari'aatti na bulchidha. Maalin jedha silaa alhamdulillah ana obboleettii keessan godina Jimmaa keessaati ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Ajoomni ilma namaa utangabuhuma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaallee koomentii jalatti qoodaafii jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Ajoomni ilma namaa utangabuhuma. Suuraa keessan bifa barbaaddaniin fiiltarii, effeektii, barreeffama garaa garaa itti dabaluutiin ediit gootanii akka nama suuraa mana suuraa deemee ka'ee bareechattanii suuraawwan hedduu walitti fiduun fayyadamuu kan feetan yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii suuraa keessan haala ajaa'iba ta'een ediit gochuu danda'u. Addunyaa kanarrattis yoo xiqqaate namoonni miiliyoona 100 ol daawunlood godhanii itti fayyadamaa jiran liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jira. Appilikeeshiniin kun guutummaa guutuutti bilisa waan ta'eef liinkii komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jiru tuquun ammuma itti fayyadamaa.